sani qabdu hin qabdu isiniif deessu deemu daganne ani hin daganne maal dagachu Mukhtar maal tahaaf kajettanii nu gaafattan nini ma la disimurra nini minna jatti immoo inni himi jeefika السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوتا في خبجمتوتا أفنان أوروتوب أرانتنا جا مالف أكنتي تطلفتي كيمو قبويتي إنو فكنا قبويتين ويجو جرتو جاتشون كسينولو أسمانوغا مي قبينتيا أكما اتففتي جرتي قبينتيا تانين أرانتنا إسنيف أكنتي أستي سنيف ديا ديجرو استديو خلفكاتتي قبينتيا تاعنا دفو قبينتيا تاعنا دفو أكما اتففتي جرتي أنا دفو سنين جيتين جرا الرخي سمانتيا تاعنا دفو رت أركمتو ميغا عجزو ما أصدفتي جتسي ولو مانو أجرا أنا دفو سنين جيتين جرا بقى قالوا إيه ده أنا دفو بقى ومتخيني عواتي عسر النف أرقمتي سنجا قبتيني أنا دفو رتي خيسوما أداتك إمو خيسوما نافك علي خيسوما نافك علي دراني سنف كبردي دي عدي سنجرا مالي أفنان مالي في صبدي مالي في كاملاتوب isifniif dhiyeessite maalif nurraa turteettanii jirtanii torbee lama takkiimmoo torbee lama tahee jira eegaan footoo isii share godhee jiru anis gaa akka tasaa xiqqasha wana dhukkubee waan hin xala sadabeef asumaanuu du'aa inaaf godhaan isin jaa na dhukkubeetiin ammaan tana akkuma gaabeettan qorraatu jira qorri lafan na darbeen irra jabaateetiin ammaan tana lafa alqee meegaa osoon ani isii isiniif ibsuuf hin taane eenyu akka taateef maqaa isii walumaa galattu asirratti isiniif haa ibsituun نينجا أنا دفو أنا بقى قالوا إيه دنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا أفنان أوروتوب هند كيسن وكم نجا فيا كبدين أمتي نجا كمنا الحمد لله كسين نجا كبدن أبدين كبا أقوليا هرّا إنترفي سين نقول ودا فاستي نأفير تجرتي نأفيرو كيتي في جالتومي جاللا في كبجة قدان سيك أبا أفنان أوروتوب sagantaa keenya ka guyyaa irratti osoo hin seenin dura isitti sin deebisaa maal akka nagaafachuuf deemtiin beeku hedduu sodaadhee jira. Uuma daawwattoonni si gaafate. Egaa kunoo komantii jalatti maal akka gaafattanii fi maal akka sodaadhe. Gaafiin isin gaafattan meegaa amma dubbii dhadheeressuun faayidaa hin qabdu kara gaafii teenyaatti haa deebinu isiniin jaa maalirraa akka eegallu immoo nu faana turaan isiniin. Egaa gaafiin teenya irraa eegallu gaafiin teenya ta duraan dursee miisiyyee masarata jettu ishii kaamilaa qabbanoftuudha qabbanoftuu tiyya baay'een si jaaladha sin jette gaafii eewa gaafiin tokkoffaa isin si gaafatte gaafiin kiyya jette biyya kee eessa jaalallee yookaan abbaa manaa qabdi erga biyyaa baate waggaa meeqa tokkoon sitti himu Egaa erga biyyaa baate waggaa meeqa sin jette galatoomii gaafii kiyya akkanaaf deebistu abdiin qabaa sin jette baay'een si jaaladha. Anillee baay'ee si jaaladha gaafii keessi deebisaa waan akka shakkiin malee si deebisaa egaa biyya gaafiin tokkoffaan abbaa manaa qabdi jetteemi. Gaafiin tokkoffaa waan sin jette jaalallee yookaan abbaa manaa qabdi. Jaalallee yookaan abbaa manaa hin qabu eega biyyaa bahe waggaa takka. warri gaafii wal fakkaata namni hedduun barreessitan gaafii nama tokko irratti quuftan jechuudha warri wal fakkaata deebisan maaliif na gaafii kana guutu edaan kana qabadhuutu mataa hin dhummaan erga biyyaa baate waggaa meeqa kee jetteef erga biyyaa bahe waggaa takka abbaa manaa hin qabu walirratti akka quuftaniif gaafii daddafnee deebisuu yaa mire abbaa manaa hin qabu jettee nayya erga biyyaa baate waggaa meeqa jettee waggaa tokko waggaa tokko egaa gaafiin isii abbaa manaa yookaan jaalallee hin qabu jette jaalallee sin qabdu hin saalfate egaa erga abbaa manaa hin qabaanne hanqara geesse anuu gaafii nattee jira namni hunduu kaayyoo mataa isaa danda'e qabaa beektaa amma kanaafuu amma waa hedduu dubbachuun hin barbaachisu maaliifi amma hin qabu jettamoo niin qaba jettamoo itti seenuu fiyatta walii galatti. Khalaas jaalallee hin qabu amma dura hin beekamne jechuudha maaliif jaalallee qaba jennaan namuutu ana ta'uun ol ta'eetiin hin booda shaqe. Hayya gaafii isii tana qabaatu manaaf taana naa isin deebisaa jaalallee ni qabdi moo hin qabduudha. Egaa
siyaam ta'ettummoo hayyee qaalii namaa sin jette gaafii kottuu gaa lubbuu gaafa fiddummoo sin jette eeggadhu nu jalaa kuftaa sin jette tuniimmaa wannoona fakkaata makmaaksana fakkaata gaafii isiitiin sahatuni kaamilaa kan hedduu jaaladha fuula ishee irratti meekaappii waan jedhama argee hin beeku yaa maasha Allah sin jette dhugaasiti dibadhee hin beeku meekaappii hayyee ayyaan kanallee hedduun jaaladha rabbi ana olitti haa jaalatu qaaliiwwan koo jette anillee asumaan naaf galatoomii sinjaa na olitti rabbi si haa jaalatu anis hedduun si jaaladha naaf galatoomii mee kaamilaan meekaappii hin jaalattu moo ni jaalatti kaamilaa meekaappii fuula keetirratti arganii hin beekne jaanii koomentii hedduu jalatti kaamilaan wannoon fayyadamtu jaanii mee atumaan hin jaalanne moo maali? waanumaatu hin jaalanne meekaappii gaafa biyya jirullee biyyarratti ijoolleen namni hedduun hin dibatanii maatiin kiyya namatti hin dhiisan waan guyyaa waan sanirratti argan jennaan achumaan nan dhiisan hin galchan beektaa manatti bitullee natti hin dhiisanii sababa saniiti jedhee hin dibadhu duraan illee hin dibadhu ammallee fuula kiyyarratti tasa yoo irratti arganii waan biraa kanaan jedhanii beeka amma asumaan amala kiyya ta'e jechuudha meekaappii hin fedhu hin dibadhu. Egaa maashaallah uumama rabbii qabdi bareedina rabbii qabdi maashaallah namugaa tolchee uume sarumaanuu gaa anarraa uumataadha yoo meekaappii hin dibanne ani viidiyoo jira mul'achuu waan hin jaalanneef jecha namu akka nama uuma isiin ammoo yoo meekaappii dibattee viidiyoo duroo dhaabbachuu ni qaanfatti arrarraatillee dibadhu jeetiin na diddee saniifuu gaa walumaa galattuu meekaappii dibachuu hin jaalattu egaa hayyee amma jaalala qofa osoo hin ta'in akka wanti shari'aatti ittiin dhoggeedhanii waan achitti duraan waan ta'edhaniifi booda gorsa keenya gurra kanaan dhageette siin ganneeta kanaan baasti jaanii maashaallah gorsa warra isii qabattee eega biyyattillee fayyadamtee asittillee eega biyya namaa jirtullee wanummaan warri isii ji'een sammuu keessa seef gootee jirti maashaallah sirraa jaalatu siin jaa kaamilaa eessa biyyi kee siin jaanii mee biyya kee ibsime biyyi arsii bahaa aanaa gololchaa jedhama godina harargee lixaa fi arsii bahaa irratti akkana waldaan keessaa namoonni naannoo keenyatti argaman namni hedduun arsii fi harargeedha addan beekaman namni adda beeku hin jiru loqonni isaanii haalli isaanii aadan isaanii tokkicha arsii bahaa irratti arsii bahaa harargee lixaa irratti daangaa irratti jechuudha bakkeetti dhaladhe. Egaa abbaa manaa qabdi jaanii mee kana bira kuti abbaa manaa hin qabu jettee akka qabduu fi akka hin qabne immoo viidiyoo dhumarratti isiniif hima'anii waan hin beeku waan jiruuf jecha yoo isin sobdee fi yoo isin sobini jaba kokkobaltii mee kaamilaa umriin kee meeqa siin jaan haadhaa fi abbaa qabda obboleewwan hoo meeqa qabdaa dhiirraa fi shamarree illee siin jaan umrii kee himi dura namni abbaa fi haadha malee dhalataa jechuun galmee dura asii galchaati. Waan naaf galee jira bar. Umriin kee meeqa? Waggaa 17 maskaramii jiini dabaree booka maskaramii guyyaa 23 guyyaa fulbaana guyyaa 23 jechuudha. Baati 16 xumure 17 eegale jechuudha. Maashaallah kaamilaan kunoo maashaallah umriin isiitillee galaan daa'ima maashaallah waggaa 17 isiniin jette umriin isii jechuudha namni umrii isii gaafattan eenyuuf akka gaafattan qalamatii itti kaayachuu deemtammoo abbaa waraa harkitaniif moo gana saniifuu gaa jaalallee fi abbaa manaatillee hin geenye immoo ani dhumarratti isiniif hin himaan isiniin jaa meegaa eegaa mee kaamilaa umrii kee himtee fi jirta namni umrii kee si gaafatallee qoflee si gaafate maaliif dubareen umrii nama gaafatu hin feetu saniifuu gaa dhiirammoo mindaan gaafatanii dhalaammoo umriin gaafatanii jaanii egaa kaamilaatu umrii tee deebistee jirta mee karaa wantaa itti adeemnu haadhaa fi abbaa qabda jechuun isaanii haadhaa fi abbaan kee ni jiranii akkas jechuu isaanii ni jiranii ganaa xixiqqoodha jechuudha. Maashaallah gaa lafa abbaa hedduu qaba ni gara guddisee yoo ta'e dhagaa illee qaba maatii lamatu hin beeku garuu isaanii dhadhalee garuu isaanii waan isaanii egaa haadhaa fi abbaan isii ni jiranii maashaallah ganaa edmeen isaanii xixiqqoodha umrii rabbi adeereessu du'aayii godhaafin isiniin jaa mee kaamila gaafiin tanuma faaximaa bushraa kaja'u kana gaafiin tasi gaafatte jechuudha mee
obboleewwan meeqa qabdaa sinjaan kadhalaatii fi kadhiiraa si wajjin obboleeyyan dhiira nama lama qaba obboleeyyan dhala nama sadii ni jiran jechuu lubbuudhaan hunduu jiran si wajjin nama sadii na wajjin nama sadii dhalaan walii gala nama shanii jechuu nama shanii taadhatti jaanatti illee jirti nama sadii aywa amma gala nama saddeet nama saddeet walii gala ati ammatti warri si wajjin dhalate meeqa warri na wajjin dhalate qofti ana wajjin nama shan namni jiran ni jiran maashaallah kaamilaan gaa obboleeyyan isii wajjin shamarreen nama sadii obboleen dhiiraa lama qabdi maashaallah rabbi umrii si dheeressu ja'ani egaa gaafiin Faaxumaa Bushraa akkanatti raawwattee jirti mee hikma maahi khajawummoo والسلام عليكم نجتي وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سرانو كنو كيتيف غلطومي سين جتشا أفنان نانجاني هدو غلطومي أتلين غافي غافتشو كيتيف غافين كيا دمو كاملة يوكان آمينة إرّا كاملا سعيدي في سمية برا قلتي سببني sababni isaa obboleetti tiyyaan irratti wal moromnee jaanii galatoomaa isin lachuu jabaadhaa jaanii meega atummaan deebisiif isin jaa sababni sa'iidiin kaamilaan sa'iidii yookaan sumayyaa fa'a bira galti sababni isaa hoo warra jettanii fi erga biyyarraa dhufe sabab isaan bira jira jechuudha akka maatiitti ani erga maatirraa ba'e kophaa jiraadha hin beeku ammallee akkuma maatiitti isaanii wajjin jiraadha jechuudha beeku keessaniif illee galatoomaa waan hedduu beektanii jirtanii osoo isinitti himamin duratti nuti sa'iidii wajjin akkuma maatii haadhaaf abbaa akkuma nama haadhaaf abbaa ofii Itoophiyaatti bira jiruuf jechuudha asillee dhufee kophaa kiyya galeen beeku mana kireeffadhee yookaan kophaa kiyya jiraadhee waan hin beekneef isaanii wajjin jiraadha akkuma maatiitti wobaa wajjin ba'aa yoo gala wajjin galaa waan isaan quban qabne ichiti isaan duba waan takka illee hin qabu. Egaa hikma maahii ta'ettu obboleettii teetii wajjin karra wal maramtan Sumayyaa fi Sa'iid bira galtii Aaminaan jechuudha. Aaminaan Sumayyaa fi Sa'iid akka haadhaa fi abbaa akka nutis beeknutti jechuudha warri as keessa waliin jirru akka haadhaa fi abbaa akka obboleeyyan isii daranitti isaan qabattee wal qabatanii wajjin jiraachaa jiranii. Egaa maashaallah akkasumatti umrii si dheeressu isaan birattis warri wal moromtan jechuudha obboleeyyan lamaan harkatee isiniitu beeka jechuudha akkana mee karaa gaafii teenyaa Rahima shaashee ta'etti immoo ani baay'een si jaaladha kaamila bareedduu teennaa sin jettee tokkoffaan dhalattuu eessaati isinii deebistee jirti arsii bahaa jettee gaafii lammaffaa jaarsa qabdii tana irra deddeebitanii gaafattanii jirtanii anaa isinii deebise isiniin jeetin jira maxarrashaa irratti jabaadhu haaluma kanaan itti fufi sin jaanii galatoomaa isiniin jenna galata guddaa qabdanii egaa kun immoo maqaan isaa diif GHI jaa hin beekne kaamilaa baay'een si jaaladha sin jettee ilillii si kannite sirraa fudhadhata qaba egaa galatoomi sin jechaa galatoomi galata guddaa qabdaa ayyaan aadamteettu immoo kaamilaan abbaa manaa hin qabdu moo ni qabdu sin jaanii kaamilaa ijoollee eessaati kullaanee tub irraa baddeessi yaanne kullaanee argannee isin jaaladhaa ilmaan Oromoo hunda keessanuu nutilleen akkasumatti isin jaalannaa hin banne Aaminaanis ni jirti galatoomaa isiniin jenna arganneen nu biratti argamti boruuftaan diratti chaanal irratti isiniif dhiyaannaa isin jalan bannu Faa'iizaa Oroo tubteettu immoo okkee dhiyaadhaa jettee gaafiin ani si gaafachuu barbaadu kaamilaan heerumtee dhumee jira gaafiin isiniif deebi'ee jira alaas intarviitii irratti heeruma akka kanatti rincii akka ammoo yeroo gabaabaa keessatti harka qabattee isiniif dhuftu abdiin qabaan isiniif jaa mee obboleessa waliin biyya kana jirti isin jaanii obboleessa waliin biyya kana jirta obboleessa waliin biyya kana jiru obboleessi biyya kana hin dhufaanu badee dhufee hin dhufu baay'ee akka isaanitti jaarsa dhanii nama hedduutu jaarsa waan jaarsa kana barreessanii egaa maaliif akka ummu kaanuusitti hin haasofne sin jaanii jabaadhuu si jaalannaa sanyii namaa sin jaanii baay'ee sin jaaladha isinis atis sanyii namaa naaf jiraadhu bakka jirtutti sin jira
Egaa dubbiin jaarsaa dhumachuutti anu mataan oreessitee jirti. Kala sabbi bar heeru edefira heeru et waan jaarsa qabisa. Jaaladhaa siin jaani. Waan jaarsa way dubbatan heeru. Arganii jira isa. Hedduun si jaaladhaa siin jettee galatoomii Hedduu si jaaladhaa galatoomii atillee hedduu si jaaladhaa. Eeywa alamitu tajettu baga nagayaan dhufte kaamilaa baay'een si jaaladhaa. Namsee afnaantu baay'een si jaaladhaatte. Anilleen baay'een si jaaladha hedduu galatoomiin siin mee gaafiin qaba kaamilaa abbaa manaa yaa Allah dhiisne tana irra deddeebi'aa jechuudha. Inni jira jaalallee biraa moo eega biyya abbaa kana dhufte waggaa meeqa hojjettime jaalallee qabdi kan biroo jaalallee kana dhiisne jira kan biroo immoo eega biyya abbaa hambaa kana dhufte waggaa meeqa hojjettee jirti siin jaani kan biraa ammoo maqaa ishii kaamilaa jechuun maal jechuudha eenyu si baasee maqaa kana maqaan koo alleedha mee kan biraa hunda bira kunnee mee kan raasaan raasi gaafannu erga biyya tan dhufte waggaa meeqa hojjette erga biyya tana dhufee waggaa takka jechuudha waggaa takka mana namaa hojjetteen beektu jechuudha mana namaa hojjetteen beeku hayyamee kan biraa ammoo siin jaani maqaan kaamilaa jedhamu kuni maali? Maqaan kaamilaa jedhamu jechuun haadha abbaa eenyu si baasee siin jaa? Eessuma kiyya na baasee kaamilaa maqaa jedhu kan isatu na baasee hiikan isaatiillee ani beeku garuu kan malamii kisu munaan jira dhagee kan malamee jechuun waan guddaa rabbi si haa kennu rabbi si haa kan malu jechuun achumaan kaamilaa jedhama. Egaa afaan arabaatti yoo haa deebisnu taate kaamil jechuun waan hundi jechuudha kaamil. Akkasuma jechuun fakkaata gaamee isinummaan fassaradhaa isiniin jaa eegaa mee Faaximaa Bishiraa immoo kana deebisneef jirra mafnaan hedduu si jaalannaatillee bakki dhaloota ishii eessaa abbaa manaa dhiisnee jirra kaamilaatii diraamaa kee baay'ee natti tolaa urga biyyaa baatee waggaa meeqa jaarsa qabdaa jaarsa kun heddummaatee jira mee biyya guruu Baalee yookaan Arsii akka taate shakkii qabu siin jetti. Arsii Baalee sun ta'e Arsii Gololchaati. Arsii Asallaa jechuun godina Arsii Asallaa Gololchaa jechuudha. Saadiyyaa Saamaan ta'etti immoo waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh jettee abdeebsi kaamilaa ruuxiiti yaasiin jaaladha. Jaalallee qabda obboleessa kiyyatti si fuudha. Buyyee siin jette. Huno ganamni obboleeyyaniif si jaalatee hedduu jira. Meegaa gaafiin kiyya kanuma garuu ati ijoollee arsii keessa hoo eessaa yaa qalbii siin jetti. Arsii keessa deeffamee jira sanu. Deeffamee jira mee obboleessa kiyyatti si fuudhuu barbaada siin jetti. Meegaa obboleessa si fuudhuu barbaaddi. Obboleessa isiitti amshii homaa rakkinnan qabu waan rabbi jedhee hin mataati waan rabbiin jedhee hin mantaatu kanaafuu waan hedduu cinqin qabu jedhee. Obboleessa keetti illee yoo fuutee rakkoo hin qabu Aminaan maaliif waan jaalallee takka immoo jaarsa hin qabneef firiidhaan isiniin jaa abbumarraa fuutan isiniif qopheessina hayyee ussoo yurmiin keetti immoo kaamila takkaffaa amala keetirraa maal jibbita ati si baanti jechuudha takkaffaa amala keetirraa maal jibbita. Amala kiyyarraa wanni jibbamu. Fedhallee dubbatu ni mataa amala kiyyarraa jibbu. Amala keetirraa jibbitu kana sana osoo hin jennu. Karaas wanti amala kiyyarraa jibbu wanni guddaan amala kiyyarraa jibbu yeroo salaatu jechuudha waan tokko sadee salaata isa torbaan kana guuttachuudhaan isaa wanni guddaan amala kiyyarraa jibbusa. Egaa kaamilaan takkaffaa wanni amala isiitirraa jibbitu akkuma isin ibsitee jirtu salaatarraa jettee jirti irra si haa jabeessu inshaallah bi'inillah. Salaata illee akkan disnee abdii qabna isinillee du'aayee godhaafin isinin jaa hayyee lammaffaan ammoo amala keetirraa maal jibbita isin jettee jirti irra deebitee barreessiteensaa mee amala keetirraa maal jaalattaa isin jette lammaffaa. Amala kiyyarraa waan jaaladhu nama namii tokko yookaan nama dabanarratti dalage irraa hin kafaladhu rabbiin irraa naa kafala jedhee dhugatti rabbiin dhibbatti itti amanuu kiyyaaf amala kiyyarraa waan jaaladhu waan guddaa sanii jechuudha. Egaa kaamilaan amala isiitirraa waan jaalattuu fi waan jibbitu isin ibsitee jirti. Ani Saaraa Muhammad kan gaafii kana si dhiyeessite akka deebiftuu hawwiin qabaa si deebistee jirti galatoomis hin jenna gaafii baay'ee bareedu gaafatte ummu afnaan hedduu galatoomii kaamilaa
kutaa Oromiyaa keessaa eessa erga biyya ormaa dhuftee hangam turte isin ibsitee jirti waggaa tokko isin jettee jirti. Egaa ammoo Zaaraa Muusaa ta'etu immoo assalaamu alaikum Kaamilaa lubbuu sin jaaladha maqaa obboleettii kiyyaa gaafiin koo jaarsa qabda yookaan jaalallee isiniif ibsitee jirti. Galatoomii galata guddaa qabda. Maqaa obboleettii si qabda isin jettee jirti. Oromiyaa keessa bakki jireenya kee eessa jettee isiniif deebistee jirti. Biyya hambaa akkamitti ibsitaa gaafiin kiyya kanumaa isin jettee jireenya biyya hambaa akkamitti ibsitaa? Jireenya biyya hambaa jireenya nama tokko tokkoof jireenya biyya hambaa baay'ee gaariidha. Haala bareedaan illee ibsuu danda'a, haala badaan illee ibsuu danda'a. Haalli jireenyi bareedaa wanni ta'uuf tokkoffaa biyya keenya keessatti shororkaa waan adda addaa demokiraasiin namni akka fedhetti jiraachuu waan hin dandeenyeef biyya anti hambaa osoo jiraachuu baattee namni keenya nama hedduu dhabna jechuudha. Nama jajjabaa hedduu dhabna garuu biyyi hambaa nuuf hirkoo guddaadha jechuudhaan achitti baqatanii achitti jiraatanii namni hedduun jireenyi Itoophiyaa keessatti biyyatti dhalatanii biyya abbaa ofii keessatti jiraachuu dadhabanii nama hedduutu jireenya baqaatiif saaxilamaa jira. Lubbuu fi tillee taatu baafachuuf jireenya hambaa hirkoodha nuuf jechuudha. Nama tokko tokkoo fi nama cinaa mootii hedduu nama mokkora jechuudha. Fatanaa guddaadha warri hidhamee tumamee jiruu fi jireenya biyya hambaa akka lamatti ilaalaa jechuudha. Akka mataa kiyyaatti akka nama dhuunfaa tokkotti jechuudha. Kanu egaa jireenya biyya hambaa isiniif ibsitee jirti. Silaa biyya jiraannee biitii akka irra jirtuu fi haala irra jirtuu fi gizee jiruu biyya hambaa tana gizee ilaaltee waliif fiddee hedduu isii gaddisiisa. Maaliif biitii teenya akka keessa jirtuu fi biitii hambaa akkati dimokiraasii qabdu gizee wal ilaaltee hedduu isii nu gaddisiisan hundumaa waliinuu gizee biyya teenya ilaallee biyya hambaa tana ilaallee biyyuma hambaa tana nu wajjina jennee waan maraxannuuf jechaadha. Galatoomii siin jenna gaafii akkanaa gaafachuudhaaf. Me ये नमती तोलता मैं किसी ने अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह माशाल्लाह बाये नमती तोलता इत्ती जबादा कामिला बाये तो कौन सी जालदा बाये बरेदी मेकअप हिंदी बत्तू गाफिन तो कोफा कामिलान बिया इसने इब्सिते जिरती बिया इसी दिल्ले जालले अब्बा मना इसने इब्सिते जिरती वग्गा में करगबी इसने इब्सिते जिरती كانوا مجافين كوس إنجت مي جلتهم فردو سنجال جلتومي باي سجالة دا اللي نقتنا جالتو قلتي جلتومي جلتو قبدا إيه مي روزي بنتي إيمان تيتمو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سنجت مي جلتومي أفنان كاملة هدو نتي تولتي جبادو جدين جت جلتومي إيه أتلين جلتومي سنجنا मैं गाफिन किया जत्ते दलत्तू सनी यमन कैसा अब्बलेवन कब्दिमो हिंकब्दू सिंजत्ती أيوة هبلي यमन कैसा अब्बलेवन कब्दा هبليون إنكبو هبليون ما تيجان جراني قالوا أرجس إنبيكو أنا أرجس نبيكني ونبينوشو أجمعنا قرر قارون جراني إنبيكا إيجا كاملان توب أبليين هنكبدو أبليين كره هذا كبدي هذا أما يرجعوفته وجاتك ولنا قررني ربي سيفهمون لسوجا دواي قدافي gaafa nakkaafnaan kana nabee kanii nabee amma waan as keessa jiraniif gaafa qamuciyoota yaabbeekan jechuudha. Isinleen hin beektu isaanilleen hin beekanii mee du'aayii godhaaf akka rabbi wal agarsiisu. Amma intarvii kanarratti maqaa asirratti guutuu yoo dhagaan na beeku ammala isaan hin beeku argeellee na birallee jiraatanis hin beeku jechuudha. Maaliif hin qoran akka warra duralisanitti abbaan kee nu gosatamee biyya kamii waliin gaafa nuti waan dalinitti madda baana waan ta'eef osoo na bira jiraatanillee hin beeku jechuudha. Jaalala hundaati siin jetti obboleettii teenya aantu kamaan ta'ettu galatoomis hin jenna gaafiin ati gaafattee deebitee jirti achirratti ni argattaa siin jaa mee ummu Khaalid ta'ettu immoo assalaamu alaikum duraan dursee ummu afnaan hedduu galatoomii hedduun si jaaladha onnee koo irraa ijoollee yaman hunda jettee hedduunaaf galatoomii ummu Khaalid illeen hedduu si jaalanna nu olitti immoo rabbi si haa jaalatu gaafiin kiyya lama qofa jette kaamilaan heerumtee jirti isiniif deebistee jirti yoo heerumtee jiraattee jaarsi isii eenyu jaarsaa sin qabdu jaalallee sin qabdu mucayyoon ganaa daa'ima ganaa waggaa 17 amma seenuu isiiti asumaan mugaa biyya gurguddaatti irraa fireendii barbaadaaf takkimmoo jaalallee takkimmoo jaarsa barbaadaaf isinin jaa ani hunda keessanuu sirritti hordofaa jette maashaallah isinirraa jedhee kaamilaa hedduu takkaan si jaaladhaa sin jetti. Hedduu si jaaladhaa naa galatoomii bakka jirtutti rabbi si bira haa jiraatu anaa olitti rabbi si haa jaalatu siin jedha. Akkasiin jette immoo Zainab Haaji ta'ettu
jireenya biyya ormaa akkamitti dabarsuu jirtaasin jette dhaamsa obbolummaa obboleettii tiyya qaalii fi gaarii akkanumatti itti fufii haalli uffannaa keetii hedduu tokko namatti tola maashaallah. Maashaallah galatoomii galata guddaa qabdaa haala jireenya biyya ambaa haala bareedan asitti adeemsisaa jirra maaliif nuti akka su'uutitti nu qabanii kas nu godhanii viidiyoo waraabuu nutti dhiisanii dalagaa keenya wajjin haala walitti deema biyyitti nu dura jiru waan ta'eef biyya dimokiraasii qabdu keessa jirra jechuun danda'ama gabaabamatti haalli nuti amma asitti itti jiraataa jirru haala bareedaadha haala bareedan dabarsaa jirra. Egaa arsoomaa ta'etti immoo gaafii deebitee jirtu nu gaafattee jirti kanneen bira hokkunnee tan gaafatamii yoo jiraatte gaafa dhiyeessina hojiin kee maali siin jette erga biyya Yemen dhufte amata meeqa deebistee jirti kanuma galatoomii hedduun si jaaladha fooziyaallee nu dhiyeessi ayyaan ija kuulaa bareedduu tiyya hedduu galatoomii bareedduu ija kuulaa nadaranii siin jee jirame. Taisiin gaafii ummataatiin addaa si gaafatte hojiin kee maali siin jette? Hojiin kiyya kanuma ittiin beekamu YouTube ma waan biraa hojiin biraan jiru. YouTube dalagaa diraamaa dalaguudha hojiin kiyya kanuma fa'aa kama miti jiru kana fa'aa hojii kiyya. Saamer Ali ta'etu immoo ayyaan Habiibti tanuma na gaafadhu naan jette. Muktaar Tuub jaarsa yookaan jaalallee Kaamilaati. Gaafii itti aantu immoo gaafii deebii firoo dhiyeessii abbaannaa jaattes abbaannaa firoo jetteemi firoo nu dhiyeessii eeywa inshaallah isiniif hin dhiyeessa firoosii mee gaafii Muktaar takki immoo Kaamilaatu ilaalchisee jaarsa isiiti moo jaalallee isiiti moo jaarsa isiiti miti gaafii tana anaa dhumarratti isinii deebisa amma yoon isii gaafadhe isiniin deebistuun saha maaliif waaliin quba qabu waan jiruuf jecha Kaamilaa Muktaartuuf takki immoo Muktaartuuf takki Kaamilaan maal akka walii tahan anaa isiniif deebisaan isin Mee maasumaanuu gaafii Saamiraan Ali nu gaafatetti deebina anaa isiniif deebisa maashaallah jireenya keessan nuuf qooduu keessaniif galatoomaa gaafii keessaa kan nama kofalsiisu nu himi baay'ee si jaaladha haalli uffannaa keetii baay'ee bareeda akkanumatti itti fufiisin jaalladha baay'ee si jaaladha galatoomii hayya meegaa mudannoo ta'e nama kofalchiistee migaa Tas jireenya kee keessa si gammachiiste mudannoo waan si mudate mudannoo qabu tas si gammachiiste hin qabdu waan takka namni lilli si fidallee ni jiru namni qalabati sirra wannoo maali gaa amarti si fidallee ni jiru qubeellaa naan finne waan akkasiin gaafatan egaa mudannoo na gammachiistu hin qabiyyatti namni amartii fideefis hin jiru namni ilillii fideefillee hin jiru Dilin tagaddaa taate malee tagamachuu ta'utti tagaddaa taate ililliin dhuftee jirti tagaddaa taate meegaa mee hamdiyaa micattii jaalalaa ta'etu immoo ayyaan too Kaamilaa nu dhiyeessuu keetiif galatoomii gaafiin kiyya Kaamilaan jaalallee yaa Allah mina jaalallee amalli Kaamilaa hedduu natti tolaa diraamaa isii keessa jirtu natti tolaa maaliif yoo jettee osoo calliftu fakkaattu of oli haasofti kolfaan si hin qabu ani diraamicha laalee kolfa garaan na dhukkubsaa isin hayyee hojjettuu xiqqoomallee hin seeqxu dhugaa rabbi jettee mee galatoomii galata guddaa qabdaa baay'ee si jaaladha anaa olitti rabbiin si jaalatu. Anis sanyii Haacaaluu Hundeessaa ta'etu immoo hunduma keessanuu baay'een isin jaaladha jettee gaafiin koo Kaamilaa hiriyaa yookiin jaarsaa deebistee jirti obbolawwan meeqaa qabda ati hoo warra keetiif kana hunda deebistee jirtame ati hoo warra keetiif meeqaffaadha Kaamilaan biyya baqaa kana akkamitti dandeechee siin jetti. Maqaan isii anis sanyii Haacaaluu Hundeessaa ta'etu. Sanyii Haacaaluu Hundeessaa hedduu si jaaladha ani ilmoo afraffaan dhaladheeni ana duuba namni tokko jira kanaafuu maali jedha gaafii itti aanu
egaa kanuma si gaafatte maaliif gaafiin hedduu si gaafatte gaafiin san hundinuu deebitee jirti jennaani biyya baqaatillee deebistee jirti biyya akkamitti dandeessee jirtaa sin jette naaf ulfaataa miti naaf salphaadha jechuudha biyyan keessa jiru hedduu waan nama cinqu waan jiru hin jiru. egaa galatoomii gaafii deebisuudhaaf Hafiz Saifuu Qajoo immoo salaamtaa assalaamu alaykum wa alaykum salaam. Okay galatoomii ayyaan gaafiin kiyya akkana jedha takkaffaa kaamilaan eessa bakkeen dhaloota ishii jaa deebisnee jirra heerumtee deebisnee jirra sadaffaa nama jaalattu qabdi san boodarratti isin ibsa nama jaalattu qabdi moo qabduudha dhiifama yoo gaafiin kuni ulfaate maqaan kiyya Hafiz jaa mega kanuma kaamilaan jaalallee akka ni qabdi moo hin qabdu anaa isin ibsa jeetin jira mee wannin gaafadhu qaba haa firoo gaafatte hayyee inshallah siifin dhiyeessa sabboontu oromoo teettu immoo kaamilaa nama cimtuudha jabaadhu jedhiin jaanii gaafiin kiyya galatoomii galata guddaa qabda gaafiin isii gaafii wal fakkaatu jetti sadaffaa kutaa kudhanii baradhee maatirikii fudhadhee jimadhaaf egaa barnoota hanqa kutaa kudhanii maatirik fudhattee dhaabde mee lammadammoo yaman taariiba moo xayyaara hangam ishii turtee sin jetti yaman xayyaaraan dhufte moo taariibaan dhufte xayyaaraan kaamilaan sun xayyaaraan dhufte namni gaafii gaafattan baay'ee si jaaladhaa ummu afnaan kaamilaa gaafii kiyya egaa Faaxima intala islaam teettu wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh umma afnaan galatoomi akka gaafii kanan gaafannuuf nu yeroo nuuf kennu keetiif dhugaa kaamilaa hedduu natti tolti gaafiin kiyya takkaffaan kaamilaa obboleettii Abdii Hussein natti fakkaatti isin obboleewwan moo maali lammaffaa immoo mudannoo kee kan yoo hin daganne yoo qabaatte nuuf himi sadaffaa himnee jirra khalaas hayyeme obboleettii Abdii Hussein eenyu Abdii Hussein obboleessa kani la Abdii Hussein askana Abdii mabar Abdii Yaya Hopi okay yeroo hedduu akkas jedhanii jiran diraamaa jalatti obboleewwan nu se'u turanii garuu obboleewwanii miti biyyuma kanarratti wal agarreesuma wal barannee andileen kaamilaa Hussein saame Abdii Hussein maqaa kenna wal fakkaatu maqaa abbaa kenna egaa mee mudannoo si gaddisiistu tan irraanfanne nuuf himi mudannoo biyya kana gaafa dura dhufu ka hin daganne namuma wayiiti afaan Oromoo dubbataa arabdicha tokko wajjin jiraani birri Itoophiyaa fide dhufee taawai sinii sharafaa naan jedhe namichi eessa sharafta naan jedhaami afaan hin beekumi waa'ee naan jedhu wallaalee namichi bar maallaqa sharafadhu sin jechaa jira maallaqa baankiin as jira naan jedhe eessa dhaqnee sharafne dha jennaan baankiin kun cufaa jiraati deemnee sharafna maali jedheemi jima maallaqa as kenni naan jedhe kiishaa qabaa sharafessii kenna naan jedhe afaan Oromoo dubbataa garuu waan inni ta'ellee rabbootu beekan beeku birrii baasee itti kenne jechuudha qarshii Itoophiyaa 900 de amma sharafee kiisha ofiitiin itti kennanii fudhatee waan achi gara asba Oromoo leen dilma kana kana arreechu kennaan nama gammachiistu ta'atiin daganne tamiis hin jetti kennaa roozaa tuubii tunaa kenne kennaa roozaa tuubu naa kennite geeleetii tan akkaan jaluutan akkaan kabaju jechuudha ta'e cidii kiyya dhuunfaa kiyyaa waan garaa kiyyaa jiru takka illee irraa hin dheeffanne akka if jaaladhu darareetti si jaaladhu kennaa isiin naa kennite ilma ilaa abadda kennaa hin daganneesiidha yeroo jalqabaate kennaa akka malee jaaladhu kennaa namoota anaa dhufu akkuma itti fufee jira inshallah bi'idhnillah nama adda addaa nama gargaraa isiniif qabadde kan yaaddu abdiin qaba kaamilaatu mee daawwattoota afnaan Orootu maal dhaamta daawwattoota afnaan Orootu hedduun isin jaaladha gaafii na gaafattan kan hunda keessan hedduu galatoomaa baay'een isin jaaladha kanaafuu nageenyi kee rabbii guddaan bakka jirtanitti isin bira haa jiraatu warra gaafii keessan deebisuu qofa osoo hin ta'in jaalalaa fi kabajaa afnaan hin qabu asitti ibsachuuf dhufe kanaafuu akka nu jaalatanitti rabbiin isin haa jaalatu galatooma assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh egaa angaafiin kaamilaa jaarsanii qabdu moo hin qabdu isiniif dhiyeessu deemu daganne ani hin daganne maali dagachuu Mukhtaar maal tahaaf kajettanii nu gaafattan nima laadhi simurra naan jetti immoo inni himi jee fi qaala naa kanneen jira abbaa warraa godhachuu isiitiif yeroo dhihoo keessatti inni himi naan
waan jeef qaadana kanneen waan jiruuf jecha abbaa warraa takkiimmoo jaalallee godhachuudhaaf qophii xumuranii jiranii haflaan inshaallah ni dhufaan isiniin jaa mukhtaartu jaalallee isii ta'uudhaaf qophii xumuratee jira meegaa kutaa lammaffaa kan isaanii irratti maal akka waliin tahan laaltanii isiniin jaa tanumaan nugaa galatooma waan daawwattaniif hedduu galatooma assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh baay baay مدرسة شارتي كان لابتوب تكيمو آمنان تدراما بيكمتو چانالا هاريا بنتي جرتي چانالي هاريني إسي ميغا أكما غافيتي سن ترتيبان إسن كبجي إسن إفديه بستتي ورين چانالا خيجالتي أكمتن هندي خيسانو قولولتا توب خجاو ليتاني سبسكرايب لايك قولو هندلتنا نسنجا مال فيو خيطان تاتي إسن غافيتي سن كبجي أسيت إياتي إسن إفديه بسوسيتيف وان هدو سنجارتو في وان هدو سن كبجو وان تاتي جاچا قولولتا مقابي جيسيتي بنتي أسي خيسا قولولتا وان تاتيف ليتاني سبسكرايب لايك فيديو تنجيزي لاتن أكا خما خداني انجيسن عبدين كبان انكاني سنان سننجا